Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kan sadarkaa idileetti argamtan ashama nageenyi kennuuwwan iddoo isin jirtanitti isin harka buusin jechuu barbaada. Egaa kanatti aansee haala dhimmoota yeroo irratti jechuudha. Keessattuu biyya Itoophiyaa keessattii fi lolli naannoo Tigraay yookaan immoo TPLF fi mootummaa nafxanyaa mootummaa Abbaa Irree jidduu jiru. Ji'oota 8 geggeeffamaa ture maal fakkaata lola sanirratti eenyutu dhugaadhaan qabsaa'ee moo'ee fi eenyutu ammoo sobaan moo'ame kan jedhuu fi shiroota isa duuba jiranii fi soba mootummaan Bilxiginaa mootummaan Abbaa Irreedha mootummaan PP yookaan ammoo badhaadhina jedhamu kan gartee Biraanuu Naggaatii fi akkasumas ilmaan nafxanyaatiin mootummaan amma Itoophiyaa hoogganaa jiru mootummaa sobaa mootummaa kijibaa mootummaa Itoophiyaa diigu mootummaa farra Itoophiyaa farra sabaaf sablammootaa fi farra nageenya farra federaalizimii fi farra tasgabbii nageenya gaanfa Afrikaadha mootummaa ta'e walumaa galatti walitti qabnee jennaan shira isaan oofaa jiranii fi mootummoonni addunyaa ija kamiin ilaalaa jiranii mootummoota addunyaa ija kamii akkamitti sobuudhaaf deeman baacaa dabaleefaan yookaan immoo boojamtoonni waraana dargiidha isa jennuu fi mootummaan Abiy Ahmed abdii kutannaa fi garamitti imalaa jira kan jedhuu fi filannoon sobaa filannoon dharaa filannoon kijibaa kan addunyaan guutuun qubatti qabde kasamii fi dachiin rabbiillee qubatti qabe mootummaan eessaan gahee jira mootummaan biyyattii tana garamitti oofaa jira isa jedhu kan walumaan ilaallu ta'a jechuudha. Ka'umsi kiyya jalqaba lolli naannoo Tigraayitti eegaluun duratti maaltu ture mootummaan har'a miidiyaa gubbatti gabbahee maal jechaa jira itii maal gabaasaa jira gama ministeerri hajaa alaa mootummaa Itoophiyaadha lola naannoo Tigraayitti uumame gama nagayaatii fi mariidhaan furuudhaaf qophiidha yeroo kamuu caalaa jechuu fi lolli dhaabatee jira ka jedhu maal fakkaata ka jedhu uummanni Oromoodhaa fi lammiin biyyattii san keessa jiru dhugaa haqa jiru beekuun barbaachisa. Wanni mootummaan miidiyaa irratti gadi bahee sobu wanni mootummaan miidiyaa irratti gadi bahee kijibuu fi gaazexeessitoonni miti mootummaa keessa jiran ergamtoonni isaa warra nuti jedhanii barsanuu gaazexeessaa ta'ee otaasu gaazexeessaan tokko loogummaa kamirraayyuu bilisa ta'uu qaba. Jalqaba BBC keessa dalagii, Aljazeeraa keessa dalagii, ETV keessa dalagii, miidiyaa fi takamuu keessa dhugaa jirtu haqa uummata gabaasa. Gaazexeessaa ibaluu jedhanii kan isaan fidan afaan Amaariffaati yeroo naasoo yeroo agartu waraanni raayyaa ittisaa kennaa jedha. Kana jechuun inni Itoophiyaadhaa uummanni Tigraay yookaan waraanni bilisummaa Oromootii fi uummanni Oromoodhaa lammii Itoophiyaa miti diina Itoophiyaati jechuudha. Akka inni isaan haasaan kaalkuleeshinii isaanitti haasofnan. Gaazexeessaan tokko dhugatti biyya saniif ka quuqamu ka biyya saniif yaaduu fi ka dhugatti biyyi sun akka biyyatti itti fuftuu fi walqixxummaa dimookiraasiin akka dhufu duguggaan sanyii akka dhaabbatu yakki waraanaa fi gudeeddan adda addaa akka biyya san keessatti dhaabatee waliigalteen biyyoolessaa godhamee biyyi sun akka biyyatti itti fuftuuf gaazexeessaa jedhu dubbii akkasiin dubbatu. Kanaaf nuti ammallee irra deddeebinee kan jennu lolli naannoo Tigraayitti ji'oota 8 darbaniif geggeeffame lola hamaa fi lola cimaa lola mootummaa waraana raayyaa ittisa biyya Eertiraa hirmaachisa kan raayyaa ittisaa Somaaliyaa irratti hirmaatan. Kanaaf ragaan Ilaam Umar mana marii bakka bu'oota Ameerikaatiif gaafii gaafatteef deebiin gaan kennamee jira. Waraanni Somaaliyaa achirratti hirmaatu ragaa qabatamaa jira. Waraanni Somaaliyaa naannoo sanitti dhumuun ragaa qabatamaa jira. Kanaaf ammoo maatiin waraana leenjiidhaaf gama Eertiraatti ergaman Somaaliyaa irraa jechuun akka leenji'aniif ergaman gama Itoophiyaatti akka imala jechuun raayyaan ittisaa Somaaliyaadhaa. Maatiin jiraattonni Somaaliyaa Mogadishoo keessaa yeroo irraa yerootti mootummaa isaanis gaafachaa turan farmaajoo jechuudha. Mootummaan Ameerikaas mootummaa gamtaa Awurooppaatii fi Yuunaayitid Neeshin ragaa qabatamaa ragaa saatalaayitii fi ragaa sagalee telefoona adda addaa qaba kun dhugaadha jechuudha. San malees dirooniin beekanii diroonii jechuun tan amma malee imaltu tan mootummaa Yuunaayitid Arab Emireet isi jennuun mitsoorraa kaatee akka lola kanarratti hirmaachaa turte sadarkaa mootummaa addunyaa saatalaayitii Ameerikaan Yuunaayitid Neeshiniin hundinuu beekan jechuudha. Kana jechaan maalidhaa? Uummanni Tigraay amma lolli kan geggeeffame TPLF fi
mootummaa nafxanyaa yookaan mootummaa minilik jidduutti miti. Lolli kan gaggeeffame ummata Tigraay fi warroota sirna aadaawii isa jennuun aadaawii jechuun warroota sirna saayikooloojii minilikiinaa isaan malee lola kanarraa Oromoon harkaan qabu. Oromoon irratti hin hirmaanne dantaa illoom Oromoo. Sumaaleen Itoophiyaan irratti hin hirmaanne Affaar dantaa irraan qabu. Dabuubii akkas warruma rakkatanii raayyaa ittisa biyyaa keessa seenan malee namuu dantaa irraan qabu. Beenshaangulillee dantaa irraan qabu. Biyya biraatiin himii kan lolaa jiran. Dantaa angootii fi dantaa faayidaa bu'aatii fi warri dhugaadhaan ammoo shira abiyyi hubatee qabsaa'e. Dhugaadhaan milkaa'e. Haqaan milkaa'e. Shirri abiyyii fi sharriin nafxanyaa warra firoota kaartaan deemu Oromoodhaaf hin galle. Sumaaleedhaaf hin galle. Garuu warra TPLF warra Tigreetiif dhugaa fi haqaan galee jechuudha. Kana kan bal'inaan itti deemnu ta'a jechuudha. Amma maal raasoo barbaada? Lola naannoo Tigraay irratti raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadha. Milishaa nalakkaa raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa kumaandoo humna addaa Itoophiyaa warra koofiyyaa mallayyoo diimaa kaa'atu humna sadii miti. Raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa 4 milishaa naannoo Amaaraa 5 diroonii Dubaay 6 humna 6 jechuun kan silaa Dubaay qabdu kan Eertiraan qabdu kan Itoophiyaan qabdu kan Amaarri qabu faannoo fi jinnii jedhee haga funyaanitti hidhachiise. Kana hunda teknoolojii diroonii hunda ummanni kun ummanni miliyoona 5 jechuun bar ummata godina Baaleetii bar. Godinni Baalee akkam yoo taate ummata humna hagana gahu kana hunda mo'achuu danda'ee kan jedhu dhaabbadhaatii of laalaa of caqasaa. Miidiyaa mootummaa soba kijiba abiyyi oofuu hin dhagayina. Akkamitti mo'an amma siniima. Tokkummaa qabaachuu. Uummanni Tigraay tokkummaa qaba. Ilaalcha siyaasaa addaddummaa garaagaraa lafa kaahanii. Tigraayummaa fi Tigraay irratti walii galanii. Lafa isaaniitu saamama, eenyummaa isaaniitu mata. Sirna nama nyaataa nafxanyaa eenyummaa isaan balleessuuf diinummaan isaan saaxile tokkummaan dura dhaabbachuu. Ilaalcha addaddummaa lafa kaanii jechuudha. Namni lola birgeetii Aluula Abbaa Naggaa jedhamu kan Tigraay hoggane Jeneraal Tsaatqaan Gabramadin jedhama. Jeneraal Tsaatqaan kun mootummaa dargiillee kuffisuu keessatti nama shoora guddaa qabuu fi gahee guddaa taphate. Garuu guyyoota keessa Mallas Zeenaawii fa'aa ofii isaan sababa fonqolcha mootummaa nutti kaastan jedhuun wadhabdee ture laala. Tsaatqaanii fi Dabratsiyoon waliin galan ture. Laala kana jechuun nu beekanii fakkeenya Oromoo fudhadha. Kamal Galchuutii fi Daawud Isaa Baloo Jalmarroo Baloo namu mooyiti bakka namu dur wajjin qabsaa'aa ture wajjin jijjiirama fide wal dhaban. Yeroo wal dhaban keessatti ammoo kun biyyaa bahee kun biyya keessa jiraatee kun hidhaa galee rakkoo hedduutu ture TPLFoota jidduu jechuudha. Jeneraal Tsaatqaan gaaf lolli dheengadda bana'u isaa fi Geetaachoo Raddaa waliin beekan wal quban qaban siyaasa irratti wal morman. Gaafa lola qeerroo waggaa qeerrooleen Oromoo geggeessaa ture qeerroon 15,000 dhumutullee namni kun isaanillee mormaa ture. Isteetmantiiwwan isaa inni dhiyeessaa turellee argaallee ture dhagaa ture jechuudha. Jeneraal Tsaatqaan Gabramadin kun aggaammiin jumlaan sirni nafxanyaa sirni minilik Tigraayin balleessuudhaaf lafa Tigraay saamuudhaaf eenyummaa Tigraay akkuma durii uummata Tigraay gaggodhee isaan gubbaa taa'u barbaadu waan ganama subiidhaan isaa galeef waan hubateef jecha isa qofa osoo hin ta'in warroota isa wajjin jiran ka TPLF fi morma jechuudha. Lolli baname TPLF irratti osoo hin ta'in ilmaan Tigraay irratti lolli baname ka jedhu lafa kaatan kaartaa pilaanii jechuudha. Kanaaf namuu lola baname kana ilaalcha siyaasaa addaddummaa kana jechuun maali beekanii? Kamal Galchuutii fi Jalmarroo fudhadha. Kamal Galchuutii fi Daawud Isaa walladeen isaan gidduun jiraa miti waliin galanii miti. Miidarra beeku waan meeqaasaa jiru kun har'a waboo bosona jiruu balleessa jedhee Gujii fi Boorana keessaa fi bakka adda addaa bobba'ee ilmaan Oromoof ciisaa jiraa miti. Har'a garuu isaan Tigraayummaa jechuun Oromummaadha. Tigraay jechuun Oromiyaadha. Oromummaa fi Oromiyaa irratti walii galanii addaddummaa ilaalcha siyaasaadhaa lafa kaayatanii Tigraayin baraaru
Tigraayin dandamachiisuu fi injifannoo arganne san abbaa fedhatu irra dhumee akka fedhe ta'a malee dabarsinee nafxanyaan hin kenninu dhaloota dhufu. Dhaloota dhufu luynummaan dhaalchisu luyna jechuun sodaattuu godhuu hin qabnu. Dhaloonni amma jiru jenereeshinii amma jiru akkuma jenereeshinii kaleessa goota ta'e Tigraayii Eertiraa Dubaayin raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa miliyoona 100 sangoota Arsii keessaa yaa Harargee keessaa yaa Booranaaf Gujii keessaa guurame san hunda dandamatanii gammoojjiitti galanii biyya arraabatanii banifaas laa yetabattanuu duqees biyya arraabatee dhufe jechuudha. Kan lola san hoogganaa jennu dhugatti TPLF hoogganaa ture. TPLF jechuun bara akka amma isaan miidiyaatti haasa'an akka taayyaa dandaafaan haasa'an warroota TPLF keessa jiran juuntaa gurguddoo isaanii raayyaan ittisa biyya keenyaa kan to'annoo jala oolchaa jira kan dammoo damsisualli tadamasasuu tamaarraku takkan jiru bara. Abboo Ismaat Naggaa jaarsa dullacha okay dhiisa jaarsa umrii 90 warroota isaa wajjin inna suyyuu masfanjini fitan maam mo'atina mo'atan andi amma jeneraal Sarqaffaa yeroo lola kan hoogganan ilaalcha siyaasaa daddummaa isaan jiru gidduu jiru dhiisanii Tigraayummaa fi Tigraay irratti walii galanii qabsaanii miti. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa kan ajjeese obboleeyyan isaaniiti. Kan duguggaa sanyii irratti raawwatallee obboleeyyan isaaniiti. Raayyaan ittisa Eertiraadha. Waraanni Eertiraa kan gudeede obboleeyyan isaaniiti. Kan qaama hir'ise obboleettii isaaniiti. Waggaa 5 irraa kaasee kan ajjeesee yakka waraanaatti waan meeqa godhanii cafacafanii afaan Amaariffaatiin. Ilmaan obboleewwan isaanii haasaa balaw obboleeyyan keessan TPLFitu akka nu barsiise jedhan viidiyoo CNN BBC addunyaan guutuun agarsiisa. Ummata qilatti darban civilians jechuun ummata nagaya ummata waa takka irratti hirmaatin kana irratti yakka waraanaatii fi gocha shukanneessaa gocha hammeenya jabaan guutame yeroo raawwatan dhiigni sibaas damii falaan Tigreen takkitti hin nafne dargaggoon isaanii guutuun baraatti gale. Tarsiimoo lolaa kaatan. Ta'arra irra waliin dhabne bor haasofna. Garuu jalqaba nu waliin haasa'uun duratti Tigraay nagaa ta'uu qabdi. Nuyyuu walii haasa'uun yoo ummanni jiraate, ummanni Tigraay jiraate, yoo biyyi Tigraay jiraatte TPLF illeen mormituu illeen kanaannoo Tigraay qabsaa hundi walii galuu danda'a. Jalqaba ummanni Tigraay jiraachuu qaba. Jalqaba naannoon Tigraay jiraachuu qaba. Achi booda haasofnaa kan jedhu walii galan laala. Oromoon har'a kana wallaaltee Oromoon har'a kana dhabdee jaangoytee dandilloon lafaan mare maraan qabee qabsoo Oromoo fakkeessan. Oromoon garuu akkas hin taane. Oromoon har'allee qabsaa jira. Akka itti qabsaa'u itti deebina. Kajaalaatti deebina. Har'a jijjiirama isaan jidduu jiru hunda dhiisanii lafa kaahanii qabsaan waloon jechuudha. Lola Tigraay kanatti warri jaarmaya siyaasaa keessa hin jirre ilmaan Tigraay miliyoonaan lakkaaman turatti hirmaate. Ka TPLFin hin jaalanne, ka TPLFin akka diinatti jibbutu har'a qabsoo qabsaa'ee gaara seenee hidhate. Malee kun hundi Tigraay TPLFin jaalataa fi TPLFin deeggaraa miti uummanni Tigraay. Qabsoon isaanii qabsoo Tigraay. Qabsoon isaanii qabsoo uummata Tigraay. Qabsoo sabaati. Qabsoo sabboonummaati. Sabboonummaa yoomuu ni mo'aa jechuudha. Kanaaf tokkummaadhaan waan qabsaa'aniif tarsiimoodhaan waan qabsaa'aniif hoggansa isaanii haaraallee haa ta'uuti. Kasamirraallee bu'aa ta'uuti. Kamuu kan muuxannoof dandeettii walirra qabaniin wal caqasanii wal gayanii yoo kana godhuu dandeenya jedhanii waraana raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa kan biliyeena 100 biliyeena 100 biilee kan nyaate kana mo'uu kan danda'an jechuudha. Kamoon jechuudha. Lafa kaatanii dhugaadhaan qabsaa'anii mo'an injifatan. Abiyyii fi waraana raayyaa harka kennachiisanii Eertiraa bilgeetii mo'anii bara. Mee takka ji'a 8 guutuu waraanni Abiyyii fi waraanni Baacaa dabalee hoggamu. Waraanni Biraanuu Juulaatiin ajajamu. Dhugatti humna addaa naannoo Tigraay inni booji'ee kumaatammoota 100 akkas garsiisee jira. Warra kophee fallafalla kaatu. Ka kunoo yookaasiin
gara Liibiyaa faa Suudaan faa baraa deemoodu baraa qabnee kan damsisan leelachuu yaasni ምናምን achirraa wata dhufan ምናምን kijiba soba ilmaan miskiina isin garsiise malee Tigraan isin cimaa miti riiskii minimaa jechuu beekanii osoo wareegama hedduun kafalle raajaan isaanii waraanni isaanii haala ittiin mahuu danda'an tarsiimoo kaatanii deeman raadiyoo raayyaattis Itoophiyaan xalafan asiin baa immarsan gammoojjila tak waraana kuma meeqa karaayyaattis Itoophiyaadha ijaan argine live wallahi argitu soba babajat babirri bamnaaman jinni jechuun dandeettu kijiba akkalaa kan uummanni Itoophiyaa namni dhagoo hin jiram taayeen hundaa dhufee hubeen irratti afaan addaasa baacaa dabalee dhufee waan addaasa negatti mallisan maqalee mayaas ichilaallan እኮ ይህን ሁሉ ቢሊዮን አፍስሰን ይህን ሁሉ የሰው ኃይል ልቡ ወራና ራያ ኢትቲሳ ብየ ኢትዮጵያ ዱሜ ኩማ meeqa akka ta'e beekani ka TV ilaalina ka televiziyoonii ilaalina ka boojame mi ka dhume ka xabaxabame meeqa jira ka dhume ka lubbuun isaa የተደመሰሰው meeqaatamtu jira misaa'ela rookeetti waraanni yeroo dhumu abiyyi wanni ummata Itoophiyaatti atiniimiin kijibde sobde maali birgeediin tokko kilaashii akka midhata mataryaasii sinaayifara bireenii dishqaa laawuncharii rasaasan hin beeyne ka maqaan beeyne moortara maarree taankii kana hunda qabeenya ummataa qabeenya Itoophiyaa ka naannoo Tigraay barbadaa'e babir asletal ne waa'ee bajata asaali tabaleni biriyuu dhiisatin yoo bor Itoophiyaa matana Suudaanii miti Jibuutii laaftuudhaan dhuftee weerarte maaliin Itoophiyaa dandamachiisuu fi diina alaa dhufu irraa dhooguuf deemta kana uummata Itoophiyaatti hin jirta hunduu ka dur jiru har'a birgeediin ati akkasi deemu sun hundi miila qullaa isin warra miila qullaa deemu san ilaalina waraanni sun birgeediin tokko kilaashii mataryaasa xiyyiitii moortara dishqaa rasaasa gurguddaa laawuncharii meeqa hidhata osoo dhukaasa takka dhukaasiin bar harka hiikkachiisanii bara andi isaa tokkos siira gochumatti qab Abiyyi Ahmad soba inni soba andi sun sangalle osoo nama tokko najjeesin waraanni kenna maqalee seene jedhe addi nabrit addemarre addi suqala addi jinni addemarre addi saw sangalle addunyaa sobe gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Neeshinii sobsiise kijibe kun hundi garuu shira Oromoo irratti xaxamee fi haqa Oromoo abiyyi nyaate irbuu uummata Oromoo abiyyi nyaate zajaa rabbiin deebi'eef jechuudha. Uummanni Tigraay qeesarratti abbaan fedha dhufee akka isin jilbiisachiiste seenaan dhagenne bara seenaa itti xaafamu seenaa irraa dhagettaniis laayivii ilaalaa jirtanii miti yaa saddeetii bara warri amma lubbuu warri yoo nama kaleessa yookaan dheengadda feesbuuka banatteen ta'in malee yoo nama dheengadda yookaan intarneeta argateen ta'in malee ka baadiyyaa keessa jiru ka takka waa takka darganii illee dhagaa bara uummanni Tigraay abiyyi moote waraanni raayyaa ittisa biyyaa abiyyi miila qullaa tiyyaan nabaasiidhaan naannoo Tigraay keessaa bahe ka sangoolee guureetti kenne hundi bareewu yallam sangoota sun hunda kasaaree achi keessaa baqatee maraattuun Itoophiyaa maraattuun hin beeka Sumaalee Biyyaaqaal Yaafara Biyyaaqaal maraattuun Solomootaan beeka nama jiraa miti nama noormaali miti loojik Itoophiyaan hagana geettu በበጀት ምክንያት ተሸንፈው ወጣን በጀት ብር ይበልጣል የሀገር ደህንነት ይበልጣል ወቅሳ ታየር እንዳፋኑ ፊዳ መዝን ኡመተ ቀፎ ኡመተ ሰሙ ቁልፊዳ ኡመተ ዶማ ይቹ ወረቃ ብሪ ፋብሪካ ለከተከ ኡምሸ ይጠረረ ጉዴ ያሱ ፊ ልቡ ኢልመነማቲ ፊ ተኩማ ብያ የሀገር አንድነት የሀገር ደህንነትና የሀገር ሰላም የቱ ይበልጣል አውሩኑና በግፋ በለው ዶክተር መራራ እንዳለው አከ ዶክተር መራራ እንዳለው ግፋ በለው ከቤተ መንግስት የሚሉት ዛሬ ኢትዮጵያን የሊያደርሱ ነው
warra የቤት ጥላቻ ያለባቸው ወረ ሰበ ትግራይ ጅብ ወረ ኡመት ኦሮሞ ዳርጋ ጅብ ወረ አመንታን ነመጅብን ከረካ አንዳርጋቸው ጽጌባ ቲዩተሪ ያንዳርጋቸው ጽጌ ጥላቻ መልስ ሂዱና ቲዩተሪ ደላላ ዴማቲ አንዳርጋቸው ጽጌ ጀዳቲ በሬሳ ማለት ሊቪደሜተኒ ሄኖ ገቢሳፋ ዶክተር አወላ ለውፋ ኢልማን ኦሮሞ ሚዲያ ፈረንጂቲን ሀሰው መለ ዋተከን ቀበን ጀደኒ ujollama amanta protestant qabdu oromo guyyaa iida tokkummaa amantaatiin gargar hin baalu jettee ilmaan oromoodha guyyaa iidaati guyyaa namootinu qilleedha guyyaa qilleeti jedhanii ilmaan oromoo wal fakkaatanii amantaan gargar hin baalu jedhan wal bira kaayee no gabbisa amantaa isaa hin beeyna doktor ittaan abte amantaa isaa hin beeyna doktor awwalalo amantaa isaa hin beeyna midawwara wal bira kaayee naftanyicha biyyi nama furootokaartaatti kennee hogganu tsara Itoophiyaa tsara Musliim tsara Maarree jibbiinsa summummaa isaan ilmaan Oromootii fi qabanii fi uummata Tigraay illee qaban laala garuu dhugaa yommuu ni moo'a dhugaan ni injifata wal dhaga'u wal ciqasu wal cinaa deemu birmadummaa biyya keetiif qa'ee keetii birmadummaa jechuun bar yaa gar lu'aalawina ta'u godinni takka aanaan takka gandi kee birmadummaa qabaachuu qaba akka Tigraayitti. Fakkeenya guddaadha. Sidi galamiti. Kanaaf wanni piipii biltsiginnaan sobdee kijibdee abiyyi kijibee taa'ee dandaa dhufee haasa'ee ridwaan amar kootu naa awra በጣም ብዙ ቢሊዮን ብር አውጥተናል ብዙ በጀት ፈሶበታል ስለዚህ ያ ክልል ትተን መውጣት ተገደን ነው በፍቃደኝነት ነው እንጂ ተሸንፈን አይደለንም ababayyu tenno so arra qabri jiratte qabri ke sabani gurra qabatani to kolfa nabiyyi akko warra lubbuun jiru dhiisiti warri du'e isin kolfa alla baado ተቀጣችሁ ተገርፋችሁ ተንበርከካችሁ ትግራይ ለእናንተ መፈጫ ሳተው መቀበሪያ ሲኒታታች ከሰባተን ማቂ ይብደን ኑቲ ከለከጀሉ በሪያሊቲ ዳበር ኡመት ኦሮሞለ በረከለ የትኒ ሱብደኒያ ኦሮሞለ በረከለ የትኒ ሱቡ ደምደ እንጂፈተመኒ ገረበመኒ በረቸኒ ተገርፋችሁ ተለጥልቃችሁ ተበልጣችሁ ነው ወጣችሁት ስትራቴጂ ያቃሉ ቲፕልፍ ያልቀበል ጎለ ከተማ ኦኬ ፕላን ኤ ዲፌንድ ፕላን ቢ ራስን መከላከል ፕላን ሲ ብራ መግባት ሽምቅ ውጊያ እናደርጋለን ይላል ፕላን እንደምትበት ቲፕልፍ ኑቲማ እየነገረ እኮ ነው ቲፕልፍ የታገለው ማይገረ ሽምቅ ጋየቹን ጎሪላ ፋይቲንግ ገገሰ ሽምቅ ጋር ገገሰ ይህን እንጂ ባታይ ትግራይ ሳ ቢሊሶም ሰይረይቱ በብር ጉዳይ ተሸንፈ ተወጣለ እንዴ አብይ ብሪን እንጂ ፈተነባ በቲሪለ ገሞጅዳ ለፍቲ ጋር ያቃሉ ቀይ ሳኒቲ ቀይ ከትረ ተከሚ ሞተም በሜዳ ላይ እንዴት ተሸነፋለ አባደን ኦዶ ኡመኒ ትግራይ አብይ ሞይሞ ላ ኢላ ኢቲቪ ሚቲ ኢቲስኒ ሰርጊን ዋምብራቲ ስለዚህ ጀሪም ዋኒ ሞቱማ አብይ ጀነራልቶኒ ሁንዲ ኬሰን ሚሶብደን ኢኒ ለመታ ሞ አብይ አህመድ ሞቱሞታ አዱኛ ሶቡፍ ኪጂቡቪ ፈከሱፍ ዱበተ ሲኒ ዱበ ዳላላ ኦኬ ከሌሳ አራ ሚኒስትሪ አጃላ ደመቀ መኮንን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማላሳጅራ ከትግራይ አሲጁንታ ጀደኔ ረፍሰኒ አሲጁንታ አሸባሪ ጀደኔ ረፍሰኒ ቆስቲ እናውራ ሚያሱፍ ነው አንበር ነምኒ ተቋት ሾሮኬሳ ጅትን አሸባሪ ብላል የአሜሪካ መንግስት የአውሮፓ መንግስት ከብየ ፈደ ዮ ወልፊቀኒ ዳራ ወልቆ ለመለ ከሽብርተ አሸባሪ ብለ ከፈረጅከው ቡድን ጋር እንዴት ይደራደራለ በምን አይነት ቋንቋ ነው የምታወራው አፋን ከቢ ወልታ ስተም ነሞ ተቆ ሾሮኬሳ ጅትን ሾሮኬሳ ወጂን ሲና ሰውዩ ባ አንተ ራሱ ወንጀለኛ ነህ ሴሩ ሞፊ ባፍ ተገል ይተ ሴሩ በከ ከነዩ ኦፊ ከትረጋፍት ባደ ያ አሸባሪ ተባባሪ የሆንክ እኮ ነው መሲን ሰሙ መከሰኑ ነው ያዳ ነምኒ ተቆ ሾሮኬሳ ጅት አሸባሪ ነው ጁንታ ብለ አሸባሪ ብለ
በህገ መንግስት በፓርላማ በህዝብ ተወካዮችና በሚኒስትሮች ይህን ሁሉ አዋጅና ስንት ነገር ኢትዮጵያን ሰዓት ኢኮኖሚ ስንት ነገር ውጥንቅጡን አውጥተህ ህገ መንግስቱ ጁንታና ህዋት አሸባሪ ነው ብለህ ተመልሰ ደግሞ ከህዋት ጋር በሰላማዊ መንገድ ችግሩን እንፈታል። እንዴት ነው የሚቻለው? ሚያቅ በኡመኒ ኩን ኡመተ ጎዋ ሲነርገተኒ ሲተበተኒ በር ያ ኦሮሞ ያ ኢትዮጵያ ያ ኡመተ ኢትዮጵያ ራ nama tokko shororkeessa jetteeni shororkeessa wajjin biyya kam keessatti teettee mari'atta እንደምን የምትደራደረው ከአሸባሪ ጋር ተባብተህ አሸንፈህ እጅ ሰጥተህ አንበርክከህ በህግ ስር አውለህ ስለ አንድ ሁለት ወር መተመታው ሶስት አራት አምስት ሳይሆን እንዳለ ያንን አመለካከት አይዲዮሎጂውና እንዳለ ትጉሉን ቋይተህ የራስን ባንዲራ አቆመህ የትግራይ ክልል የትግራይ መሬት በኢትዮጵያ መንግስት ስር አስገብተህ በአብይ አስተዳደር ስር ገብቶ ህዝቡ ወደ ሰላማዊ ስራው ተመልሶ የመንግስትና የአስተዳደር መዋቅር ሁሉም ጫሳም ሞቱማ አብይ ዳበተ ትግራይ ነገ ያታተ ኡምኒ ነገ በገለ ምንም አይነት አንድ ጥይት ተኩስ አንድ ጥይት ጣሽ ማለት የለባትም። ህግ ማስከበር እንደዛ ነው። የህግ ማስከበር ጅኒ አረበናታችሁ እኔ ግን ይገርመኛል። እኔ እኮ አብይን አላዳምጥም እኮ አናማ እንደ በርሃኑ ጁላ ምናምን በቀርበለ እንደ እነሱ የሚያወሩትን ነገር ቀድሚያ ቃለው እንደ ብዬ ነው ማዳምጠው። ዋንጀሪ ሐሳው ደመን አንጀልቀበ ቤካም አከሚ ደገ ፈደሚ ምን ኢትዮጵያ ከምን ጀርከነ ደገ ልቂን ፈማ ስለዚህ አብይ በህግ ማስከበር ምናምን 100 ቢሊዮን አፈሰስን ምናምን በዛ ምክንያት ልትወጣ ነው። አረበናት የሞቱ ሰዎች በመቃብር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይህን ነገር ሰምቶ ራሱ ይሸወዳል። ልምሮ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ይህ ያህል የኢትዮጵያ መንግስት ውሸታም የመጨረሻ ለሀገር ሰላም ለአንድነት ለፍትህና ለእኩልነት ያልቆመ መንግስት ነው። በዶክተር መራራ እንደሚለው በስማ በለው በግፋ በለው የምትቀሰቀስ አገር በነፍጠኞች አይዲዮሎጂ በነፍጠኞች ግፊት የምትቀሰቀስ አገር ይሄን ብርሃኑ ነጋ አንደርጋቸው ስጌ ደንገደ ገባቲ አቲን ኦሮሞን ነጋ ጅርቱ አንደርጋቸው ስጌ ደንገደ ገበሄ አላባ ኤምባሲ አሜሪካ ጉባኤ ሰንቀለሉ ቢጆገና ጅር ስለዚህ አብይዬ ተከተል ወጣችሁ። ሁለት እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው በዚህ መሸነፍ ዓለም ያውቃል። የአሜሪካ መንግስት ያውቃል። የአውሮፓ መንግስት ያውቃል። ዩናይትድ ኔሽንም ያውቃል። በመሸነፋቸው የአማራ ሚሊሻን አማራ ርቂች ዮካን ድልድለ ብሪጅ እስጀኑ ከናኖ ትግራይ ፊ ኢትዮጵያ አልቁነፍሲሱ ከተከዜ ብሪጅ ዮካን ድልድለ እስጀኑ ሚሊሻን አማራ ሚሊሻን ነፍጠኛ አዳጉት ሐራሞ ሞቱማ ኢትዮጵያ አጀንዳ ሰም ወደቴ ቢቢሲ ዋን ባቴ ለበቀድሞ የኢትዮጵያ መንግስት ሳይወጣ ማሊ አብይ ዱርሴ ኢቲቪን እንገርሲሲ ኤርጋ ኒውዮርክ ታይምስ ቢቢሲ ሲኤንኤን ሚዲያ አዱኛ ገባሰን ቦድ አብይን ክያ እስኒ ፊዴ ኢቲቪ ረት ቢሪጁ ያፈረሰው እኮ እከሌ ነው ጁንታ ነው ጂሲኒን ገ እውነት ኦሶ ዱጋ ተኤ ሚዲያን ኢትዮጵያ ለገሰንጭቱ ኦሶ ሲምባስተሪ ቱሪ ዛሬ የትግራይ ክልል በእናንተ እጅ አለመኖሩን ተጨባጭ መረጋገጫ ከዚህ በላይ የለም። አከሲን ትግራይ ይቁ በቀምኒ ድልድዩ የፈረሰው ከለፍ ደንገዳ ቢቱሬ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሲላ ድልድይ ኩን ጋፍ ሰንጭቴ ጋፋ ሞቱማን አሜሪካ ዩናይትድ ኔሽን ዩኤንሴፍ ገርጋርሳ ያላ ጅኒ ከራቲን ጌስኑ ዳብነ ወታደረ ከራበና ኡጀዳል አብይ ቲቪ ዳን ፊደስ ላ ፎቶ ካሰፊ ኩኖ ወርቲ ፔለፊ ዱንታን ድልድለ ዲዴ ኑይሚቲ ከዲገ ጀራ ሐራምቲ ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ ይላል ጀር ሐራምቲ ጋብሰን ጂአ ሸንዱራ ጂአ ፉርዱራ ኦሶ ሲላ ድልድለ ከነቲ ፔለፊ ዱጉመት ጀርዲ ከዲ ዱታቴ ዘመነ ደርጊ ዩንዲ ገመ ደርጊ ዩንዲ ነው ሐራ ዋን ኢቲን አዱኛ ሶበን
argatan ture. Kun hundi kijiba soba jaraa maraa waan jara tanaa osoo haasofne keessaan bahu yeroo illee nun ga'u waan jara tanaallee haasofuu hin barbaadu. Kanaaf lola naannoo Tigraay kan moo'e uummata Tigraay qe'ee sanitti moo'an gootummaa sanitiin tokkummaa qabaniin cimina qabaniin cichoomina qabaniin murannoo fi kutannoo fi ejjennoo qabaniin injifatanii jiran Abiyyiin. Garuu Abiyyiin miti kajarri moo'an Minilikiin injifatan. Warra amantaa takkaan deemu injifatan. Warra Itoophiyaa takkaan deemu injifatan. Federaalizimiitu injifate. Mirga sabaaf sablammummatu injifate. Itoophiyaa moo'e jechuudha. Itoophiyaa ተሸነፈች በትግራይ ልጆች በውሸት ላይ የተገነባችው ኢትዮጵያን ክጅበረቲ ኢጃረምተ ኢትዮጵያን ሶባን ዶበምቴ ሱቆምቴ ሆጀተምቴ ኢልማን ትግራይም ሞተምቴ ሪያሊቲ ነው። ኢላ አሳየና መቀሌን ያዝናው እንደግመ ይመጡላል ገበራ አቀምን እየጨረስክ ዜሮ ትበላና ገረደም ትወላል ታይሹ ከናማማ ቢማል ሙርተፈት ኦኬ ከዚህ በፊት አኩማማ ድሮ ሲኒት ባቱር አብይ ትግራይ ፎቶቄ አፋር ሂድ ቤኒሻንጉል ቹስ ኦሮሚያ ለተሪ አብይ አንድነት ፓርቲ ቪ መሰራ ሞቱማ ቆፈራንጥቂን ቴሶ ሰጉባ በቃ ቴሶ ምን ሊክሰን እንትኒ ያችን ብቻ ትንቀበት ደጋው አይደለም አገር ማፍረስ መበታተን ጸረ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ጠላት ቢኖር አብይ አህመድ ኦሶ ጅራቴ አብይ አህመድ ሲንጀቹ በርባደ ነምኒ ብዬ ኢትዮጵያ ዲጋ ጅሩ ነምቸከረ ብዬ ነገኛን ለማ መገርሳማ ዱፈኒ ኦሮማራ ጀለኒ ሶባን ክጅባን ኢላ ተውቲ ሀገቶኩ ብዬ ወሊገልቸሪ ብዬ ሲላከረ ነጋት ደይወዱ ዱፌ በፎቶ ካርታ በመናምን በበለው በግፋው አገር በጠበጠ ካን ያንን ካን ጀሴ ካን ጎዴ ካን ሂዴ አሁን ደግሞ ዛሬ መጥቶ አሸባሪ ብሎ ከፈረጀው ወረ ሶሮኬሳ ጀዴ ፈረጀው እንጂ በሰላማዊ መንገድ ችግሮችን እንፈታለን። ይሄን ትሰማላችሁ ከነ እንደገተን ይዘን ኦኬ ሆት ዲፕለፌን ይቀበላል ኢትዮጵያ መንግስት ብሏል። የትግራይ ህዝብና ቲፕለፍ ወይም ደግሞ ሌሎች ታጋዮችም ይቀበላሉ የአብይን ውሸት ያቁም በእናትህ የፍኖተ ካርታ ውሸት ያቁም እንደነዚህ ሰዎች ጦርነቱ ሳይጀምር ኦዶሎ ሊነገል እንዱላ ጋፈተን ይበር ጦርነቱ ሳይጀምር ምላጩ ሳይሳብ ጠይቁ እስረኞቹን ፍቱ ፖለቲካ ምህዳሩ አስቡ ድሬ ሲያሳ በሊሳ ሂደምቶታ ሲያሳ ሂካ mormitoota fi namni hundu waliigalteen biyyoolessaa geggeeffamuu qaba. ዛሬም ደግሞ የሚጠይቁት ይሄን ነው። ከጠየቁም ቲፒኤልኤፍ እርግጠኛ ነኝ እኔ መጀመሪያ ቲፒኤልኤፍ የምታቀርበው ጥያቄ ምንድን ነው? አብይ መጀመሪያ ከስልጣን መልቀቅ አለበት። ተቆፋ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለመቀጠል ትግራይ አለበለዛ ሉዓላዊ ሆና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ትግራይ ፕላን ኤ የነሱ ፕላን ቢ የነሱ ፕላን ኤ ከኢትዮጵያ ጋር አብይ ስልጣን ይለቃል። ዳጋ አንጎ ከዲስ አብይ ዋን ቤኮ ሲኒቲ ዋን ሀዮተ ጀራው ጅዋው ወልቁነሙ ዋው ወለርጉፍ ሀገቱ ኮ ሲኒቲ ካዮ ሳኒ አብይ አንጎ ከዲሴ ወሮኒ ዱጋ ሰኝ ራወተን የከወራና ራወተን ዳጋ ዱበርቶተ ትግራይ ጉዴደን ሴረት ዲያተኒ ወሊገልቴን ቢዮል ወሮኒ ሂደምቶተ ሲያሳ ሂዳባኒ ወሊገልቴን ቢዮለሳ ገገፈሜ filannoo kaaraatti namu qeef qabeenya sarratti abbaa ta'e yoo biyya san keessatti haala isaan konfidensiitti qabuun biyyitti kan ijaaramtu taate Itoophiyaa taanee jiraanna. Yookaan ammoo pilaambiin Dimokiraatik Riippaabilik of Tigraay taanee biyya teenya walaboomsinee jirannadha. Ammayyuu walaboomanii jira. Abiyyi harka kennachiisu jechuun bara walaboomuu laaban. Yoo nasaa ka'ottu allaka addunyaan beekamtii kennitiif alam lamuun dumna እውቅና የሚከለክላቸው ለኤርትራ እውቅና የሰጠን ዓለም መንግስት የትግራይ ህዝብ እምቢ አይልም። ለምን ካላችሁ ማን ነው ያተን አውሮፓ ከረከ ሶልፍተን ነመኩማ ሚሊዮን ለመቱ ቢየቀም አላባ ኦፍ ደን ደቀም ነም ሚሊዮኔሽን ሚሊዮን
Switzerland fan miliyoona meeqa Holland fan Australian fan agummata Tigraayin gaanii barbaayinnan biyya mootummaadhaa kubbaa taphatanii militarii qabanii dinagdeedhaan addunyaa kana sochoosanii dhiibbaa siyaasaa addunyaa kanarra geggeessanii Awurooppaadhaa mirga Jarmanii fi Faransaa qixa qabanii uumate. Kanaaf Tigraay biyya of dandeettee akka taatu hin shakkinaa jedhan isaan. Yeroo kana jennu sun kaayoo isaaniiti. Godhuu sin danda'a qe'ee isaanii irratti abbaatanii jechuudha. Kanaaf Oromoon maal godhuu qabaadha? Amma nuti nama faarsuu osoo hin taane akka aktiivistiitti akka nama miidiyaarra jiru tokkotti dhimma gaanfa Afrikaa dhimma Sudaan irraa osoo mirga qaba. Dhimma Jibti irraa osoo mirga qaba. Sumaalee irraa Jibuuti irraa haga irraa beekurraa haga hubadhuurraa fi haga xiinxaluu yookaan ammoo tinuu hordofee information yookaan odeeffannoo qaburraa saba kiyyaaf uummata kiyyaaf qooduu mirga guutuu qabna. Biyyi nuti keessa jirullee biyyi demokiraasiiti. Kanaaf Abiyyi ummata shorokkeessaa jedhee shabbarii juuntaa ምናምን ከሚለው ጋር አሲን አፋን ብራሲ ታሳ አሲን ደግሞ ዱፌ ከነሱ ጋር እንደራደር ነው ከረነጋቲን ጀራ ረብሳ ጀራ አባራ ሴርቲ ባሴ ጀሮ ጅነሞ አፋን ነጋቲን አሱፍኔ ከረነጋቲን ረኮላሎ ትግራይ ጅሩ ፍሩፊ ነምዲ ከለሰ ረኮላሎ ትግራይ ጅሩ ከረነጋቲን ፍሩን ዱጋ ሰኛ ገነ ገይሲቴ ኦዶ ሲራን ከፈረኝ ኦዶ ከዶ ሰንሲቲ ሃሎ ሲቲን ባኔ Buno Tigraay hizbinatti bilfa kanan keessa tararama Oromoo sita qeerroo kuma shan gabbaree Haacaaluu kennee Jooriin kennee ummata taa'ee rahmata rabbii eeggatu Oromoo malee hin jiru. Never ever namni tokko nama akka sabatti gaaf jaaramte akka sabatti gaaf tokkummaa qabaatte gaaf wal dhageette tarsiimoodhaan maskamte. Kaayoo goototni Oromoodhaa Haacaaluu fan Joorfaan irratti hidhaman. Jarraa Abbaa Gadaa Waaqoo guutuu fan Taaddasaa Birruu fan Jallaggasee Wogii fan kaayoo isaan irratti du'an san Oromummaa fi Oromiyaa san gaafa qabatte xurree san irra deemte galma ga'uu dandeetta. Kaayoo isaan irratti ta'u ejjennoo murannoo cichoomina akka fakkeenyaa Jaaldaawuu Dhibisaa fa'a. Mana keessatti hidhanii doorsanii tumanii na hidhaa jennii manaa malee birrii akka warroonni faa birrii asirra miliyoona kudhan 20 fudhattee lafa kaaree manaamin jennii manaamin har'a bar warri TPLF Ahmad manaamin maqaan jiraa innusi Amin Jundii faa Ahmad Gishee faa Saaliyaa Saamii faa manaamin warra artistoota biyya alaa kanaatti galee namoota hedduu jiraa hin beeknanii. Mana viillaa wayin argatanii barcaachoon argallu makiinaa hundaa ምናምን makiinaa bitanii kennanii fi ምናምን በቃ ታያን እንደማፋርሱ ይር ብልጽግና ቢበዳን እንደማፋርሱ ካሁን ሳኒ TPLF ይላላ ስዩም መስንፋበር ቢሊዮነር አበር እነቦ ሰባት ነጋቆ ቢሊዮነርስ አውሮፓ ከሳ አካ ዳስፖራ ኦሮሞ ቢያላት ይገል መነከራ ከስ እንጅራተኒ በር Biyya Kanada, Australia, Europa kana keessa mana jireenya viilla fooq allaachuu. $6 billion allaachuu. Garuu mallaqa sanii fi firaasha gaarii irra iyyan. Luynummaa saba sanii genereeshinii kijibaa fi sobaa fi hattummaa dhaalchisuun barbaanne biyyaatanii jiran Itoophiyaa sarafan. Garuu saba isaanii san hattuu ta'uusaa ilmatti himuun qabu. Wajjin qabsaa jira wajjin dhumne jedhee gammoojjii san irratti saara sanatti dhume. Jeneraal ጻድቃን Gabramadiin bar biyyaalaatti deengada kagalee lolaa jiru. Nama biiliyoonera bar addunyaa kanarra biyya fedhe እንደፈለገ እንዳያቆቆ መኖር ይችላል። ዱባይ irratti mana jaalatee jiraachuu danda'a bar. Garuu faayidaa fi bu'aaf mallaqa xixiqqishuu qucee labarcaa sa'u namni akkamitti jimaa fi dhugaatii farshoodhaan oromummaa isaa kaaree 500 saba isaa miliyoona 60 turuu baatama kana gurgurame. Dagaa Ana man jedha farri nageenya Afrikaa gaanfa Afrikaa guutuu farra ta'ee gaanfa Afrikaa ka jeeqaa jiru. Abiyyi miti beeka. Ummata Oromooti. Ka nageenya Itoophiyaallee jeeqaa jiru. Lola kana mara sila kafidu eenyu ka qabbaneessuu danda'u ka waan mara koontiroo gochuu danda'u. Itoophiyaa ummanni miliyoona 5 irraa hojjeman. Ati miliyoona 70 garuu itti gaafatamummaa qabda hanga bagaa. Tallaqni yoo dandeette akkamitti itti gaafatamne nageenyaaf tasgabbiif waa hundaaf
katti gaafatamu silaa Oromoo taa'u ture. Wal dhaga'uu danda'uu dhabuun yaada furuu yaada bakka adda addatti hiiktee yaada gargar facaastee qabsoo bittinnaa geggeessitee kun kaan hin bitamee kun kaan hin sobamee kun kaan godhee kun kaan godhuun gatii saba Oromollee kafalchiisaa jira. Itoophiyaallee gatii kafalchiisaa jira. Gaanfa Afrikaallee gatii kafalchiisaa jira. Waan an jedhe ala wanni takkan jiru. Addunyaa kabiizii godhe qabsoon Oromoo laaffachuudha. Qabsoon Oromoodha. Hayyoottan Oromoo warri nu hin qabsoofnaaf jedhanii sabni amanee aangootti kenne amaanaatti kenne saba isaanii ganuu artistii jabalate. Artistiin Oromoo saba isaa ganee jira. Kan qabsaa jedhe uummanni Oromoo dura amanaa ture kan gandatti galeelleen qabsoo Oromoo ganee jira. Maaliif jumlaan saba isaanii ganan warri saban ganiin daa jira. Warri saba isaan ganiin gaara jira. Kun hunduu warra saba ganee har'ayyuu warra gaara jiru san barbadeessina dhabamsiisna. Indamassisaallee Abiyyoo jin jedhee deemu san tiddamassasaa taallan jinnaan garuu naasoo takka malee naasoo takka malee. Kanaaf inni biraa immoo Abiy Ahmed warri mootamnee injifatamnee baanee babajet shiggirnoo ምናምን አሜሪካን ወርጋራ ማለቀ ኑራን አብደኒ ደገደ ደገተኒ ሚርዶን ማለቀ ቢዮኒ ኑ ወርጋራ ሊለ ኑራ አባኒ ድኑ ገረገለኒ ጁንታ ወጅን ዳበተኒ ማሬ ማሬ ታዚያ ለክሶ ታዚያ በብድር ብልቀ ይልቅሻ ሰበብ እኮ ነው ወንብራት ምት ማሙ መሸነፍ አለመመን ኢትዮጵያ ነገሩ ዱጋር መንግስት ሆነ እንዴት ኢትዮጵያ ተሸነፈን ነው እንዴ አከበት አብይ እንዴት ይላል አይባልም። Ano somotummaa ta'e injifatan hin jedhuga. Mo'atamte akkamiin mo'atame jetta. Sossobuu qabda. Uummata sangaa sii kennu. Baree mi'addilees. Uummata damoosa isaa cinaa muree sii kennu. Uummata fayyaalessa bara Itoophiyaas buqqoo Yawwaas buqqoo. Uummata addunyaa kanarraa. Bara amma baayoloojii bara duramaa jennasi amfibiyaanota yookaan ammoo beeyladoota. Beeyladootni kun bosonaa fi kamana jiraami. Umman Itoophiyaa beeyladoota namaati. Itoophiyaa guutuun ummata sammuun xiqqollee waayyaan waan qayyabanne waan hubanne waan dhagaanii tinnish baay'irraddu tinnishim xiqqishullee dhugaa sitti bane. Kana jechuun barbaada inni biraa gaafiin kiyya kadhumaa filannoo sobaa geggeesse kanaan addunyaa sobuudhaaf ammallee nageenya sinnuugoota yaamicha sinnuugoota dhageenyee naannoo Tigraay keessaa waraana Eertiraallee baasnee jirra. Nullee kun obaanee jirra. Kanaafiyyuu filannoo geggeessine kana kamtii nu kennitanii fi paartilee mormitoota qocee hattuu jinni jabaljiingii tanniin of jala deebisnee jirra. Kun paarlaamaa siin eenyu paarlaamaa siin Kamaal Galchuu kun paarlaamaa jira. Biraanuu Naggaa paarlaamaa jira. Abiin Izeemaa Maarree Jinni ilmaan nafxanyaa ilmaan minii kana guutuu ajaa'ibii jechuudha. Bar jimammaan kun jimaan kun amma wanni qabaa bara. Callaafi garaabaa qabami garaabaa ajaa'ibii. Callaafiin kirtaata jechuudha. Hunda abiyyama ibsa baasaniin maraa walitti hammannee paarlaamaa seenedha. Akka tiippellee fi parsantii dhibba injifannee jirru garuu parsantii dhibba injifannee parsantii makeennayyuu fuudhee kunoo Izeemaadha hagana kenninee qicinee fi jirraa. Abini hagana qicinee jirraa. Ishi innaat paartii hagana qicinee jirraa. Abbaat paartii hagana qicinee jirraa. Ayat paartii qidma ayat paartii hagana qicinee jirraa. Kanaafuu kunoo isaanillee filannoo kana qeebalanii jiranii. Kanaafiyyuu beekamtii naa kennaafi waggaa 5 mootummaa ta'ee itti hafufu kana barbaade dirresichi Abiy Ahmed. Abiy Ahmed የሚፈልገው ይሄን ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ተአምር ሌላ ታሪክ ምንም ነገር የለም። ዋን ሲንጀተን dhagee jira. Kanaafiyyuu TPLF wajjin ተደራደረ garuu asiin ashabbaari jechaan shororkeessaa juuntaa jecha jarri shiinan jedhan akkam godhaa. Okay. Abiy Ahmed hin dagatin jedhanii ammas biratti question mark. Yakka criminal war crime raawwattee jirta namantaa. Hinamoon akkamitti akkana naan jetta lachiin baane sii qabamee jira gaafa tajjeesti dugugga sanyii yaa waan raawwatte dokumentariin ganaa akka haaraa sii dalagamu. Yakka naannoo Tigraay irratti raawwatan jalaa ba'uuf Biraanuu Juulaa jalaan baatu abadan baacaa dabalee attuxaatu. Namni kamuu yakka waraanaa raawwatan jalaa bilisa ba'uuf gudeeddaa raawwatame jalaa bilisa ba'uuf war crime against humanity Amerika jechaa jira addunyaa guutuu jechaa jira.
kana hunda jalaa bilisa ba'uuf muhamuu isaanii sababa bajata fakkeessanii kanaan addunyaa sobuuf addunyaan isin inni taphatan abiyyee awurooppaa mattesh macaffara illam awurooppaa mattesh acabcabanii jiru kana booda abiyyi kana booda ijji cabaccibiin hin jiru biyya keenyatti maaltu jira beektanii waa tokko isinitti himaa waan nama kofalchiisu yoo namni fuudhuuf deemu guyyaa harkadhaa jedhamu jira torbaan takka moo torbaan lama duru harkadhaa jedhama mucaa erganii warra safara naannoo amaara jira miree magaalaa keenya keessa amaara jiru jiraatu jira warra harkadhaa kana mucaa lafaan amaaraan beeku እና ዴቪቲ ወራ ሰለሞንሌ harkadhaatti dhufanii yeroo itti man maatiin arginaan hin dhaqee mana dhaqee barri quqqe dhufanii maalii jennaan inna Jamal ቤት እኛ ቤት jedhee jalaa bannaan iji አጨብጭቡ አለ የዛሬ ሳምንትና እንዳትቀሩ jedheen የምን እጅ አጨብጭቡ harkadhaa kana iji አጨብጭቡ jedhee harkuma dhahee bar iji አጨብጭቡ አለኒ koottaa jedhin aadaan kennaa fi gajaraa gargaaraa ta'u malee silaa bakka harkadhaa jedhu san ija cabcibuudhaan yaame jechuudha. Abiyyi amma dubbiin isaa akkas taate jechuudha. Kanaaf mootummaan abiyyi mootummaa nama kofalchiisu. Dhugaa dubbachuu mootummaa waa'ee mootummaa kanaa bara haasawullee illee barbaadu. Uummata kanallee ima ajaa'iba ima kolfa maaliif? Kijiba uummata kijiba guddaa akka guddaalaa dhagahu. Uummata xiqqoollee sammuu nu banne. Abiyyi dubbii takka otoo dubbatu maaliif dubbate? Biraanuu Yuulaa maaliif dubbata? Ridwaan Hussein maaliif dubbata? Ministeerri Hajaa Alaa Dammaqaa Mokonnin waan kana haasa'u maaliif haasa'a? Haasawni isaanii mootummaa Awurooppaa shawwaduudhaaf yakka dalagan jalaa ba'uudhaaf moo dhugumatti nageenya biyya saniitiif yaadaniiti moo dhugumatti nagayamaan Tigraay keessaa ba'uu barbaadan moo mo'atamaniiti moo akkam ka jedhu kana ara warra sooshaal miidiyaa gubbaa jettanii mi adda babaasaati ilal birki aktiivistummaa isin hundi keessan aktiivistitti dabalan isin hundi keessan irra biyyiin caaltanii bara maaliif yoo dhugaa barbaadan haqaan dhugaa dubbachuudhaaf abiyyi caala haasa'uu dandeettan abiyyi caala afaan mi'aawuu dandeettan abiyyi caala siyaasa addunyaa beekuu maltan abiyyi caala osoo Itoophiyaa isinii kennanii bulchuu dandeettan Itoophiyaa abiyyi bulche moo Itoophiyaa abiyyi bulche dhugaa isinii himuuf ujoolleen Oromoo Piripaaratorii barattu abiyyi caala Itoophiyaa bulchite. Yuunivarsiitii baratee eebbifamee miti piripaaratorii. Nama gudeeduu yakka akka ta'e ijoollee xixiqqoon hin beekti. Nama najjeessinaa ijoollee namuu hin beekti. Nagaa fi jaalalaa wajjin jiraadhaa ijoollee namuu hin beekti. Wanni biraan jiru biyya qabe seera biyyattii kabachiisu. Seera gadi ta'anii seera jalatti bitamanii buluudha. Abiyyi Ahmadoo waasii itti deebisa. Eenyu si deebisa poolis no heeggi namuu seeraa ol ta'ee jiraachaa jira. Mamad deeksisoo bilisa nama ajjeessa bilisa ibaluu goota bilisa dhagaa buqqeessa bilisa. Nama manni murtii naannoo Oromiyaa meeqa bilisa jedhan kan deebi'ee dhuunnu. Silazii waa'ee mootummaa kanaatii fi waa'ee biyya tanaayyuu haasa'uu dhugaa dubbachuudhaaf biyya maraatti moo uummatatu maraate moo abiyyiin maraattuudhaa naagaluu didee bara. Uummata ammallee waan abiyyi jedhu wixxeetiin filannoo akkana maarreen akkana jinniin akkana nama mirgaa fi dirqama isaa uummata beeyne akkam jettee taasif tasi uummata nama hin dhageenye sabni tokko bara aktiivizummaa fi hayyoonni illee yeroo haasaan xiqqollee barsi dhagaanii waa qayyabattaa bara waa hubattaa. Mootummaan kun mootummaa dhugaatii moo mootummaa sobaati? Wanni namni kun haasa'u waan sirriitii moo waan sirriitii miti? Namni kun eessa biratti dogoggore? Eessa biratti badii dalagee jedha gaafadhaa? Dhiigaa caalutu iyyaa jira. Dhugaa jawaarta biyya san akkana godhaa jira. Dhugaa Oromootu biyya san akkana godhaa jira. Gaanfa Afrikaa guutuu. Haqni uummata Oromoo. Oromoodhaaf tippellaf nama sii loluu fi akkatti lolan beektaa jennu. Oromoo rabbii keetti sii lola. Rabbi malaayikaa hoo gadi sii buusee sii lolee bilisa sii baasee hin beeku. Yookaan ammoo tinuu uummanni Oromoodhaa akka ustaazota akka artistoota Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromootti makamtanii akkuma uummata Tigraay wal dhageettanii haati Oromoo
haphii qabdurraa cinaa qoddee si gaditee kararra si dhaabbattee si eebbistee si tuftee si geggeessitee qabsooftee bilisoomtee hin beekan. Oromoon bara meeqa guutuu maqabsa bara meeqa guutuu Tigreen moo ji'a 8tti bara Itoophiyaa mootee bara Tigreen 8 months within 8 months ji'a 8 juntaa caffaranii chaw juntaa jedhee artistiileen nu maqaasaa artistii tokko eenyu danda'a tokko taajee danda'atii bisa ga'ee dandana chaw juntaa jedhee juntaa nima jirti biyya arrabattee kaatee jechuudha. Raayyaan dhufee misoomaan juntaa dhabamsiisee ni moola maal jettisi raayyaan dhufee misoomaan juntaa dhabamsiisee tajetti takka taayee danda'a faajinni galma aadaa abbaa gadatti magaalaa namatti cafarsiisaa turte takka. Kanaaf mootummaa kanarraa illee haasa'u maaliif mootummaan kun numma darbu ay maxxannu taayee danda'a faan hojii immoo bakka takka dhaabbatanii haasa'uu hin danda'an. Abiyyi faan bakka takka dhaabbatanii wajjin haasa'uu hin danda'an. Nuti isaan caala sammuu qabna, isaan caala yaadna. Kanaafuu jara tanaafillee deebisuu nu yeroo takka takka. Ambar eessuma baddee akkasiin naan jenneef dhufee malee waan nama asirratti haasa'e kana namni hin beekne jira Oromoo. Namni waan abiyyi haasa'uuf soba hin ta'in, soba akka hin ta'in hin beekne jira. Soba akka ta'e namni hin beekne jira. Ijoollee xixiqqoo nun beekte tagaraa jiru beeka. Kanaafuu falaa fi maliin harka uummata Oromoo jira. Uummanni Oromoodhaa biyya keessaa fi biyya alaa jiru ijaaramuu, tokkummaa, wal caqasuu, wal dhagahuu fakkeenya jenereeshinii tararraati miti. Matsaafa dubbistee kitaaba dubbisteeti miti. Waan laayivii ija keetiin ji'a 8 keessatti argite. Tokkummaan akkamitti Itoophiyaa miti osoo tokkummaa qabaatte dhugaatitti baame Oromoon tokko ta'e mootummoonni waraanni mallas dhugaasaa jedhee barsiisee ba'e. የኦሮሞ ህዝብ ጀደበር የአፍሪካ ማለት የኤርትራን ህዝብ አይተናል ጀደበር መለስ ዜናዊ የአፍሪካ ወታደር ቢመጣ ያበረከከው ምንድን ነው? ነምን ያምባል ዋሲ ባቲ ቢንበይቱ በር አባል ፊንደርጉ ደጋኖ ፊንደርጉ ይላል ሁምነ ቀምጡ ፖቴንሻል ቀምጡ ሙጠሎ ቀምጡ ደንደቲ ቀምጡ እፍንበይቱ ነመቱ ሲያሳ ነመቱ ሲፋርስ ልክ እንደ ኦሮሞ ልክ እንደ ቄሮ ልክ እንደ ማርዴ ነሙ ሲራ ኮሮጀተ Garuu osoo tokkummaa qabaattee miliyoona 5 asirra baasa. Har'a meeqanu? Miliyoona 50, 60, 70 gennar. Uummanni kun wallaahi raayyaan ittisa Afrikaa guutuu osoo nu babbaasanii abajjat nuti beesachiisuu akka obboleessa kee addabaabayii haadha duratti sirra najjeesanii bara. Addabaabayii laa gullu ni bareeba. Kanuma jechuu barbaada kana caallee asuu hin barbaadu. Galatoomaa. Eenyu akka moo'illee agarree jirra, eenyu akka mootamillee agarree jirra. Kan injifate tippilleefi kan injifate federaalizimiidha, kan injifate sabaaf sablammummaadha. Kan mo'atame immoo warra ilmaan naftanyaa aadaawii yookaan ammoo warra yuuzar siistem jennu warra amantaa tokko afaan takkaa aadaa takkaa eenyummaa takkaan deemu kan eenyummaa nama balleessuudhaaf deeman kan gartee farra federaalizimii ta'an farra sabaaf sablammootaa fi nageenya tasgabbii gaanfa Afrikaa warroota ta'an warroota farra mootummoota addunyaa farra nageenya addunyaa warra ta'an warra alaabaa Ameerikaa gadi baati gubaa jedhan isaantu mo'atame. Ideoloojii mililiktuu mo'atame. Kamoo ammoo federaalizimii kamoo yoo sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiruu fi warra eenyummaa isaatti boonuu barbaadu qe'ee fi qabeenya isarratti abbaa ta'ee aadaa isaa eenyummaa isaa asxaa isaa naannoo isaa afaan isaa aadaa isaa duudhaa isaa eenyummaa fa'a isaa guddifatee warra jiraachuu barbaadutu moo'ee kanuma isin jechuu barbaada. Nagaa keessa naa jiraadhaa. Sheer walii godhaa waliif daddabarsa waliif ergaa isin jechuu barbaada. Karraaf jedhe asumarra goolabaa asirratti dhaabaa yeroo biraa bal'inaan kan wal garuu ta'a. Bye ciao. Silaa feesbuukni kiyya waa barreessuu hin danda'u adabbii qaba. Sheer qofa danda'a sheerii fi laayivii kana qofa iimeela meeqaan waan meeqaan caqacaqee agarayyuu naa jamanii uggura qaba mallee ji'a tokkoo fi ji'a kana guyyaa 19 guyyaa 20 jechuudha. Achi booda bal'inaan walitti deebinaa. Hagasii ammoo takka takka taatu dhufnee hagana tana dawaa walii goone waa walirra bubbuunee tarra jechuu barbaada. Galatooma.